Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoon eegdanii, akkamis sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii kan ulfaatte kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 gorsa isiniif kennametti jabaadhu, gadi isheen dhiisinii, isheen jireenya kee waan taateef ba'eessa godhii eeggadhu kan jedhu waliin baranna jechuudha. Maqaan sagalee kanaa maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Xababuu Salamoon yookiin immoo Salamoyyoo dubbatu akka itti dubbata jechuudha. Egaa Waaqayyoonis jecha kana, jecha ulfaata isaa kana nu barsiisa. Jecha gorsa jedhu kana maal irraa baranna laata? Gorsa isiniif kennametti jabaadhu yoo jedhu, gorsi nuuf kennamu maal inni laata? Isa saniin akkamitti jabaanna? Akkamitti qabanneetis deemna? Akkamitti jireenyatti jijjiirranna? Akkamitti ba'eessas goonee jijjiirra kan jedhu san hundumti keenya kan waliin barannudha jechuudha. Egaa daandii namoota jalloo irra hin bu'inaa, karaa namoota hamoo irra hin deebi'inaa jedhee dubbatee jira. Irraa fagaadhu nuun jedha, isa irra hin deemin jedha, gara irraa gorii deemi jedha, karaa qajeeltuu irras deebi nuun jedha Waaqayyoon jechuudha. Egaa daandoonni warra qajeeltuu akka ifa barii ganamaati. Isaan yeroo biiftuun baate ol adeemtu, akka biiftuun baate ol adeemtutti nutis immoo ifa keenya yoo arganne yookiin daandii dhugaarra yoo dhaabbanne ifa sana akkasitti deemna. Gara qulqullummaa, gara laphee Waaqayyoodhaan walitti araaramuutu arganna jechuudha yaa saba Waaqayyoodha. Sagalee Waaqayyoo hundumti kan dhageessan kun hundumti keessanuu sagalee Waaqayyoo isa ulfaataa fi kabajamaa kana laphee qulqulluudhaan yoo dhaggeeffanne lapheen keenya gara qulqullummaatti yookiin immoo hafuura xuraa'aa gadhiisa deeme gara qajeelummaa Waaqayyootti deema. Daandii warra jallattootaa garuu akka dukkana biiftuun lixxuutitti jalloonni wanta isaan gufachiisu hin beekani. Yaa ilma koo dubbii koo dhaga'i, gurra kees gara wanta ani jedhutti qabi jedhee dubbatee jira jechuudha. Egaa wanti jireenya barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa keessanii ba'eessa godhaatee eeggadhaa qabadhaa jedhee jira jechuudha kitaaba qulqulluutti irratti Waaqayyo yoo dubbatu. Egaa yaa saba Waaqayyoodha, nuti hubachuu kan qabnu maalinni laata? Nuti hubachuu kan qabnu maalinni laata? Addunyaa kanarratti wantoonni nama gaddisiisan, wantoonni nama gammachiisan baay'een jiraachuu danda'a. Nuti garuu ejjennoo sirrii kan ta'e, ejjennoo mataa keenyaa qabaannee kan deemnu ta'uu qabna. Kabajaa fi naamusa keenya eeggannee deemuu qabna. Jireenya injifachuuf dursa ofii keenya of injifachuu qabna. Umurii dheeraa jiraachuudhaaf waan gaarii hojjechuu qabna. Nama kamiifuu ilaalcha gaarii fi kabaja gaarii qabaachuutu nurraa eegama. Hiriyaa nama hamtuu fi hiriyaa nama hammeenyaa, hiriyaa nama sobaan deemu irraa fagaachuu qabna. Sammuu keenya ol kan wanta ta'e irraa fagaachuu qabna. Nuti saamuu irraa fagaachuu qabna. Laphee keenya abbootitti of kennuu qabna. Waan hundarraa waan hundumaa nuti gaarummaadhaaf jennee irra darbuu bichaa osoo hin taane laphee keenya laphee dhiifamaatiin beekuu qabna jechuudha. Waan filannu san adda baafannee beekuu qabna. Egaa namaan jaalatamuu miti, nama jaalachuu keetiin nama gaarii akka taate hubadhuun jedha Waaqayyo yoo dubbatu. Hir'ina namaa yoo haasofnu hir'ina keenya yaadachuu qabna. Nuti yoggoof tuulli yookiin immoo humnaa olii yoggaa nama san irratti yaada humnaa olii yaada ammeenya yoo yaadnu ta'e nu Waaqayyo nu ol jiraate akka gadi nu buusu immoo beekuun nurra jira. Dubbii madaa
keenyaa yookiin immoo dubbii nutti dhufu hundumaayyuu kan jala darbuu dandeenyu odeessuun osoo hin taane jaalala Kiristoosiin jala darbuu dandeenya jechuudha. Hunda raawwachuu kan dandeenyu jaalala Kiristoosiin jechuudha. Garaa keenyaaf jennee maqaa kan wal balleessinu, sooressa ilaallee iyyummaa kan gadi qabnu. Egaa yaa saba Waaqayyoo, garaan baay'isee nyaatu miti, sammuu baay'isee yaadu wayya jedha namootonni keenya yoo dubbatan jechuudha. Egaa balbalti carraa takka yoo taate balballi carraa takka yoo jalaa cufamte abdii kan hin kutanne Waaqayyo balbala hin cufamne bara baraa namaaf bana jechuudha. Nuti abdiin keenya immoo isa lafarraa osoo hin taane isa samiirraa godhannee kan deemnu ta'uu qabna jechuudha. Maaliif akka dhalanne of gaafachuu qabna. Waaqa isa nu uume sodaachuun dirqama keenya ta'uu qaba. Kabajaa fi naamusa keenya eeggachuu qabna. Kaayyoo keenya irratti kutannoo fi murannoo mataa keenya qabaachuu qabna. Osoo rakkoo hin dhufin uumaa keenya yaadachuu qabna. Yommuu balleessinetti damnee dhiifama gaafachuu qabna. Jireenya injifachuuf dursa of injifachuu qabna. Uumaa keenya kadhachuun amala taasifachuu qabna. Umurii dheerachuuf yoo feene waan gaarii hojjechuu qabna. Nama kamiifuu ilaalcha gaarii fi kabaja qabaachuu qabna. Haqaa fi dharaa ragaa qinxaallaa adda addaatiin kan balleessatti nu geessan adda baafachuu qabna. Ejjennoo sirriidhaan kan ejjennoo mataa keenyatiin deemuu qabna. Qabeenya dhabdus amalaa fi gaarummaa qabaachuun akka nurraa eegamu beekuu qabna. Yaa saba Waaqayyoo, namummaa keenyaan of taanee jiraachuu qabna. Hiriyummaa nama hamtuunii fi hiriyaan nama sobu nama balleessuu danda'a. Hiriyaan nama gorsuu fi hiriyaan waan gaariitti nama geessu nama jiraachisuu danda'a yookiin jireenya namaaf kennuu danda'a. Egaa kan hubachuu qabnus kanaaf jechuudha. Lammii fi biyya keenyaaf bilisummaa dhugaa dubbachuu qabna. Barnoota amantaa keenyatiin jiraachuu qabna. Waaqayyoon waan gaarii jaalata waan ta'eef, Waaqayyoon gorsa jaalata waan ta'eef, Waaqayyoon yoo jajjabeessine jaalata waan ta'eef jechuudha. Nuti jabinaan akka jiraannu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Har'a namoonni akkuma har'a waraabessi tokko harree yoo argate harree san ni nyaata. Harree sanirraa kan hafte garuu harraagessi ni nyaata yookiin immoo yoo allaattiin ni nyaatti jechuudha. Har'a kiristaanonni diinonni nyaachaa jiran, diinonni hacuucaa jiran, diinonni rakkisaa jiran, isaanis immoo warroonni azaabotaa ta'an har'a meeqatama balleessaa jira. Yaa saba Waaqayyoo, har'a meeqatama laata dhiphinni sammuu namoonni yeroo ammaa kan ofii isaatiin dhiphatu, kan ofii isaatiin yaadaa deemu, kan ofii isaatiin dubbachaa deemu, kadhannaa dhiisee kan ofiin haasa'aa jiru meeqatama jira. Kadhannaa dhiisee yaadni sammuu isaa kan bittinnaa'e meeqatama jira. Yaa saba Waaqayyoo, hundumtuu fayyaa qaba fakkaatee akka fayyaan qaban kan jiraatan meeqatama jira. Kun hundumtuu qormaata diiyaabiloos addunyaarra faffaca'ee dhabeera. Inni har'a addunyaa shaffanee ijoollee Waaqayyoo odoo jennu ijoollee seexanaa kan nu godhaa jiru baay'een keenya ni jirra. Mana Waaqayyoo keessa jirra odoo jennu mana daansii keessa nu dhaabaa jira. Yaa saba Waaqayyoo, gaarii dubbanna odoo jennu ammeenya nu dubbisaa jira. Yaa saba Waaqayyoodha. Namoonni har'a yoo qarshii argatan ni gammadu, yoo qarshii dhaban ni gaddan. Mana cidhaa deemna yoo jedhan ni gammadu, mana Waaqayyoo deemna yoo jedhan garuu yeroo sun osoo hin beekin yeroo san dabarsa. Manni Waaqayyoo boqonnaa bara baraati. Manni addunyaa keessatti itti dabarsine garuu jireenya lakkoofsa ishii hin beekamne gabaabduu kan taatedha jechuudha. Maakiroo sakandii keessatti dhumachuu dandeessi jireenya addunyaa tanarraa. Kan hin dhumne garuu ishee samii daangaa hin qabnedha. Waaqayyo wajjinis kan nu jiraachistu siidha. Yaa saba Waaqayyoodha. Namoonni baay'een boqonnaan isaanii mana Waaqayyoo beekanii kan deeman boqonnaan isaanii baay'ee gammachuudha jechuudha. Namoonni mana Waaqayyoo irraa fagaatan garuu boqonnaa malee kan jiraatan hin qabne itti fakkaate kan hin qabne taanii jiraatan baay'een ni jiran. Boqonnaa qabne itti fakkaate garuu keessi isaanii boqonnaa kan hin qabne baay'een isaanii ni jiran. Har'a namoonni baay'een fuula ofii gaarii fakkeessanii keessi kan biraa kan ta'e baay'ee jira. Amantaan keenya yeroo ammaa kana uffata qofa irratti hafee jira jechuudha. Keessa keenya osoo hin taane uffata irratti qofa kan hafe ta'ee jira. Amantaa dhugaan kan lapheeti. Waaqayyoon gurra nuu kenneera, ija nuu kenneera, afaan nuu kenneera, miila nuu kenneera, harka nuu kenneera.
uumama addaam uume jechuudha. Addaamin garuu harkuma inni uume santu balleessa raawwate. Arrabuma inni uume santu balleessa raawwate. Ijuma inni uume santu balleessa raawwate. Harka addaam balleessiteen Waaqayyo mismaariin waraaname. Miila addaam deemee ittiin balleesseen mismaari sanii waraaname Waaqayyoon. Yaa saba Waaqayyo, inni addaam baala san kan nyaate liqimseen Waaqayyo qomxaaxxee yookiin angaggaa obaasan inni nuuf jedhe jechuudha. Har'as namoonni baay'een kan angaggaa nama obaasan yookiin immoo karaa qajeeltuu dhiisanii kanaa addunyaarra namoonni baay'een ni jira. Garuu qajeeltuu nutti fakkaate jechuudha. Kanaafuu addaa baafannu. Gaariin kamii ammeenyi kamii? Dhugaan kamii sobni kamii? Addaa baafannu yaa saba Waaqayyoodha. Jechi Waaqayyoo akka nama fayyisu hubachuu qabna. Jechi Waaqayyoo bara baraaf kan jiraatu jechuudha. Kanaafuu beeknee nuti sagalee isaatiin jiraachuu qabna. Waaqayyoon kennaan isaan dhumu. Kennaawwan garagaraa akkuma qulqulluu Daawitiif kennaa garagaraa kenne. Qulqulloota isaatiif kennaa baay'ee kenne Waaqayyoon. Har'as ijoollee isaatiif haga humna isaaniitiin kennaawwan adda addaa kan kenne baay'een ni jira. Kennaawwan fudhatan akka maallitota isa tokko, isa lama, isa shanii san nuuf kennamee jira. Har'a hunda keenyaaf yaa saba Waaqayyoo, Waaqayyoo hunda keenyaaf kenneera. Abbaan shanii maal akka buuse ni beektu. Abbaan lamaa meeqa akka buuse ni beektan. Abbaan shanii shan fudhatee raawwatee shan buusee kudhan buutee galche. Abbaan lama buusee afur godhee galche. Yaa saba Waaqayyoo, abbaan tokko garuu qotee tawwaale. Har'as nuti Waaqayyoon kennaa faarfannaa yoo kenne kennaa faarfannaatiin kan firii buuse jira laata? Moo awwaallee jira laata kennaa keenya san? Har'a kennaa nama gorsu warri qabnu nama gorsaa jirra. Moo kennaa keenya san awwaallee jirra? Har'a barsiisonni wangeelaa lapheedhaan barsiisaa jirra. Kennaa keenya san ba'aa jirra moo awwaallee jirra? Har'a qarshiidhaan ajajamne moo sammuu keenya nu ajajee deema barsiisaa jirra? Addaa baafannu. Yaa saba Waaqayyoo, addunyaa kanarratti teknooloojiin gurguddatanii qarshii tana addunyaa tanarratti uumamte malee ishii samii irratti bu'aa nuuf hin gaatu jechuudha. Addunyaa tanarratti garuu ittiin jiraachuu fi ittiin ajajamuu fi Waaqayyo waan nu ajaje raawwachuudha malee qarshii akka cubbuun ittiin raawwannuufi miti. Waaqayyoon hunda sirreessaa, hunda beekaa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf nuti kennaan nuuf kenname ifa yaa baasnuun ittiin haa hojjennu. Kan daldaletu waa argata yaa saba Waaqayyoo. Har'a mindaa mataa keenya kan argachuu dandeenyu yoo daldalle, yoo baranne, yoo galma geenye qofa jechuudha. Kan baratetu nama barsiisa, kan faarfatetu nama faarfachiisa, kan kadhatetu akka kadhatu nama taasisa yaa saba Waaqayyoodha. Hubachuu kan qabna sirratti. Tokkoon keessan gatii dadhabbii keessanii mindaa mataa keessanii ni argattan jedheera Waaqayyoon jechuudha. Mindaa kan argannu kan mootummaan kaffaluu miti yaa saba Waaqayyoodha. Kan namni nama dhuunfaa namaaf kaffaluu miti yaa saba Waaqayyoodha. Mindaa kan jedhame margeetaa yaa ta'u, lubaa haa ta'u, Phaaphaasii haa ta'u, faarfataa haa ta'u, barsiisaa haa ta'u, hundumtuu mindaa mataa isaa qaba. Akka kennaa isaatiitti ijoolleenis, inni guddaanis, inni jaarsa ta'es, isin jaarsi taates jechuudha. Kennaa mataa isaaniitiin kennaa ni argatu jechuudha. Kennaan isaanii sun immoo mindaa mataa isaanii akka argamsiisu beekuu qabna yaa saba Waaqayyoodha. Mindaan isaan argatan sunis gatii dadhabbii isaaniitti argatu, gatii waan facaasan san argatu, waan facaasan san hammatu jechuudha. Kanaafuu facaafannee kan facaafanne isuma akka walaan taanee firii akka itti buufannu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo duufaa ta'u. Kana kan nurraa eegamu. Har'a uummanni koo beekumsa dhabuurraa kan ka'e badanii jiran jedha qulqulloonni Waaqayyoo yoo dubbatan. Namoonni baay'een beekumsa dhabuurraa kan ka'e baay'een badanii jiran. Osoo waa'ee Waaqayyoo hubatan ta'e, osoo jechi Waaqayyoo laphee keenya keessa jiraatu ta'e, laphee keenya keessa jiraate, odoo hafuurri qulqulluun keessa jiraate, namoonni hundumtuu dhiifamaan jiraata ture jechuudha. Jaalalaan jiraata ture jechuudha. Waaqayyo abbaa dhiifamaati, dhiifama namaaf godha. Waaqayyo abbaa jaalalaati, jaalala nuuf kenna waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala isaa qaraanii yoo ga'u nutti agarsiise. Nuti yoo jaalala keenya laata amma mana keessa jirrutti malee gaara gadi baanutti ni agarsiisna. Jaalalli Kiristoos garuu kanaa miti jechuudha. Nuti kan nurraa eegamu
jecha isaatiin cimnee hojii isaatiin akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Hundumtuu kennaa qabnuun tajaajila akka argannu eebba akka argannu Waaqayyo nu haa taasisu. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf, galanni Deessuu haadha isaatiif haa ta'u. Ameen. Kitaaba Fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 gorsa siif kennametti jabaadhu, gad ishee hin dhiisin, isheen jireenya kee waan taateef ba'eessa godhii eeggadhu.